Fooramiin investimentii arfaffaan idil addunyaa qooda fudhattoota biyyoota hedduu hirmaachise mata duree Itoophiyaatti investi godhaa jedhuun Finfinneetti banameera. Fooramii kana haasawaan kan banan ministeerri muummee itti aanaan obbo Tamasgeen Xurunaa riiformiin dinagdee gooroo biyyattiin hojiirra oolchaa jirtu carraa investimentii alaaf balbala kan saaqe ta'uu ibsaniiru. Obbo Tamasgeen itti dabaluun fooyya'insi dinagdee mannaleen gufuuwwan bulchiinsaa fi hojimaata kanaan dura abbootii qabeenyaa danqaa turan kan hambise ta'us dubbataniiru. Ethiopia has undertaken and continues to undertake deep and deliberate reforms under the homegrown economic reform agenda. Itoophiyaan ajandaa riiformii diinagdee mandhalee gaggeessaa kan jirtuu fi gara fuula duraattis cimsitee kan itti fuftudha. Riiformiin kun yeroodhaa gara yerootti kan guddataa jiruu fi gufuuwwan bulchiinsaa fi hojimaata kanaan dura abbootii qabeenyaa danqaa turan kan hambiseedha. Akkasumas riiformichi ga'een intarpiraayizotaa guddina diinagdee keenya keessatti shoora olaanaa akka qaban kan kaa'udha. Riiformiin diinagdee maayikiroo biyyattiin hojiirra oolchaa jirtu carraa investimentii alaa kallattiif balbala bal'aa kan saaqedha. Qaama riiformii dinagdee kan ta'an dameewwan investimentii adda addaa dorgommiidhaaf banaa taasisuu fi sirna jijjiirraa maallaqa alaa gabaan durfamu hojiirra oolchuun naannoon investimentii Itoophiyaa caalaatti mijataa akka ta'u gargaareera kan jedhan obbo Tamasgeen fooramiin kun abdii fuulduraa biyyattii gara investimentii qabatamaatti kan ceesisuudhas jedhaniiru. Riiformiin kun dameen dhuunfaa dinagdee keessatti gahee olaanaa akka taphatuuf sadarkaa guddaan haala kan mijeessu ta'uu kan eeran obbo Tamasgeen abbootii qabeenyaa biyya keessaa fi alaatiif bifa walqixa ta'een carraa kan uumu ta'uusaas dubbataniiru. This forum has become more than an annual event. Fooramiin kun yaa'ii hiikoo guddaa qabudha. Fooramichi mul'ata gara hojiitti kan jijjiirudha. Kuni investeerotaa fi abbootii qabeenyaa humna Itoophiyaan qabdutti amanuun qabeenya isaanii walitti fiduun keessatti invest taasisaniif carraa guddaadha. Riiformiin kun dameen dhuunfaa diinagdee keessatti gahee olaanaa akka taphatuuf sadarkaa guddaan haala kan mijeessudha. Carraa kana kan uuman ministeera faayinaansii, ministeera dhimma alaa fi koomishinii investimentii akkasumas deeggartoota misoomaa keenya galateeffachuun barbaada. Qaamolee Itoophiyaatti investi gochuu barbaadaniif guutummaatti haalli mijataan jiraachuus eeraniiru. Kaayyoon fooramichaa olaanaanis Itoophiyaan dinagdee ishee guddisuu fi investeerota biyya keessaa fi biyya alaatiif carraa investimentii mijataa uumuuf ta'uu himaniiru. The theme of this year's forum, Ethiopia Ready for Business, is both a declaration and a direction. Kaayyoon foorumichaa olaanaan Itoophiyaan diinagdee ishee guddisuu fi investeerota biyya keessaa fi biyya alaatiif carraa investimentii mijataa uumuudha. Akkasumas dorgomtummaa ishees dabaluudha. Kana mirkaneessuufis Itoophiyaan humna dargaggootaa baay'inaan qabdutti fayyadamuun murteessaadha. Kanattis fayyadamnee galma yaadame ni milkeessina. Naannoon investimentii Itoophiyaa qaamolee keessatti investi taasisuu barbaadaniif guutummaatti mijataa ta'uu qaba. Fooramiin kun bitootessa 17 hanga 18tti guyyoota walitti aanan lamaaf magaalaa Finfinneetti kan taa'amu ta'uun ibsameera.